السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشمال كفون هردفتوتا في كبجمتوتا كينا كمنا جازرتو ججباتو سنين جتشان نجا الحمد لله. سمونا كنا قافي باقي أنا قافتني سنين في دي بس إن شاء الله. قافي تكو مو هكبي قلت بدي مالتاتي فيديو ما نوجتني ورجت تنجرتني أكسم اللي gaafilee hedduu gatii meeshaalee warri na gaafattan jirtanii gatii ijaarsaa waan garaagaraa warri na gaafattan hedduu keessattuu jira jechuudha. Gara keessaatiin inshallah isiniif hin deebisaa. Viidiyoo hojjechuu xiqqoo natti hin tolle sanumaaf inni isiniin jedha. Akkasumallee gaafileen biraa immoo Itoophiyaa galteen gurraachattee maal taatee warri jettan jirtanii. Gurraachanne Itoophiyaa jechuun kalarii keenya normaalii nu deebisti jechuudha. Kanaafi kabiyya nama achitti hoo'i nu luqqiseetineen nu deddeebise san dhugaan seenaa sun forjiitiidha jechuudha. Innaa akkasii gurraachanne kalarii makiyya jechuudha. Kabiraa ammoo jechuudha. Ijoolleen baay'een keessan gaafii si gaafanne maa nu deebisinii maa nu jala cal'istee gaafii filataa deebistaa warri jettanis hin jirtanii filadhee odoon taane baay'ee gaafii baay'een deebisnee jechuudha. Qaata deebisuu dhiisee gaafii keessan nama isinii deebisaa inshallah viidiyoo hojjedheen beeku samuuna har'amee viidiyoo kana isinii hojjedha jedheetiniin dhufee akkasiin isiniin jedha. Warri immoo meeshaa ijaarsaa irra deemin waraabee warri jettanillee jirtan jechuudha. Ijoolleen baay'een gatii isaa beekuu qabna. Gaafataa nutti himii mukarraa, bolokkeettii irraa, qorqoorroo irraa, ammallee bismaarii irraa waan ijaarsa ta'e irra deemi simintoo, ashawaa hunda isaa gaafataa nutti himii warri jettanii jirtan jechuudha. Yoo gaafannu har'a rakasee bormoo waddade nuun jedhanii waan immaa isaatu nu galaan jiru warri jettanii jirtan jechuudha. Haaluma gabayaattu akkasii waan bakka tokkotti gatii qinnaashee rakasaan bittan bakka tokkotti immoo wuddiin bittan akkuma san illee waan adda gatii rakasaatiin bittan bormoo wuddiin bittan jechuudha. Bakka san hin jiru kan akkasitti beekuu qabdanii isinillee isuma kana addan baafachuufaan fakkeenyaaf hadha odoo isinii waraabee bormoo waagaa biraati jechuudha. Isinii galee bormoo gatii biraatiin argama jechuudha. Kanaaf dhaabbatan qabu isiniin jedha haalli meeshaa akka duraanii sanii miti guyya guyyaan jijjiiramaa deemaa. Guyya guyyaan ol ka'aa deemaan isiniin jedha. Ijoolleen keenya yeroo baay'ee hin hubattan anaayyuu dhiyooma kana gatii aganaan himanii akkamitti agana waddada warri jettan jirtan jechuudha. Dhiyoo miti har'a bittanii boru hin waddada jechuudha. Kanaaf akkasitti beekaa. Amma irra deebi'ellee odoo isinii waraabee bu'aan qabu jechuudha. Har'a gatii bolokkeettiin takku haa 30 yookaan isaa birrii 35 yoo isin warra borummoo 45 ta'uu danda'a jechuudha. Hin beekamu akkuma san jechuudha. Dabalaa deema dhaabbatan qabu jechuudha. Kanaaf akkasitti hubadhaa ijoolleen keenya. Akkasumallee warri gaafii na gaafattan hedduun keessan jechuudha. Isinii deebisa tokko tokkoon. Isinii deebisa. Waa'ee ijaarsaa irratti illee ijoolleen baay'een mana ijaaramee bitannu moo lafa duwwaa binnee irra ijaaran warri jettanis hin jirtanii. Mana ijaarame biturra lafa duwwaa bittanii odoo irra ijaarattan isinii wayyaa. Maaliif mana ijaarame abbaan gurgurumaaf akkuma arge godheetiniin ijaara jechuudha. Tokko tokko kama gurguraaf qopheessantu jira. Maaliif waan ofii keessan galleef akkuma argan goggodhanii gubbamara babbareechanii isinii gurguran jechuudha. Garuu ofii keessanii lafa duwwaa irra ijaarattan san seeraan dadhabdanis maallaqa baay'ee isin fixus ofii keessanii waan ijaarattaniif waan faayidaa qabu waan bu'aa qabudha jechuudha. Maaliif hin beekamu jechuudha. Ka ijaaranii gurguran waan isaan beekamu akkaataan isaan shinti beetii makan akkaataa isaan itti lafaa baasan hin beekamu. Ka gaffageessanii akkuma argan qotanii hin beekamu jechuudha. Kanaaf kanuma amannaa isin lafa duwwaa bitattanii ofii keessanii yoo irra ijaarattan yoo gisa takkaayyuu xumuruu dadhabdan suutan jechuudha. Kibilii takkaa lama wal jalaa xumurataa akkasitti geeffachuu isinii wayya malee lafa duwwaa bittanii mana ijaarame bituun bu'aan qabu baay'ee isiniin jedha. Mana gurgurtaaf ijaarame akka mana ofii keessa galaniititti ban tolchee
lafaa baasee hin ijaaru jechuudha. Waan akka masaa kana seeraan isiniin hidhan jechuudha. Waan ofii kiyya arge. Shintibeetii isaa kana gubbamara qoqotanii gubbamara ashawaaf liishoo xaxxaraganii isin babbareechanii isin gurguran. Gaafa waggaa saniin jig kisaaraa biraa ganaa lafaa baastee ijaarta jechuudha. Lama ijaaruun takkatti ufumaa keetti dadhabdee ka ijaaratu sawwayya jechuudha. Kanaaf ka ofii ijaarattan isin yoo iyyaan isiniin jedha lafa duwwaa bittanii akkasii obboleeyyan kiyya gaafii hedduun na gaafatamee ka gatiillee yoo danda'e irra deemee isin waraaba garuu dhaabbataa miti har'a gatiin kana jedhee isin wara borummoo ka biraati jechuudha. Inshallah isin waraaba yoo danda'e isiniin jedha akkasii viidiyoo illee isin hojjedha inshallah warri gaafii hedduu qabdan isin deebisa abshiru. Namni biyya galee waan garaagaraatiin biizii ta'a sanumaaf biizii ta'een isiniin jedha natti hin mijanne waan garaagaraatiif hojiif asii achi waan mijeeffachuuf waan ta'eef sanumaaf isiniin jedha isinirraan badu inshallah.